qabsaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dhiigaaf lafee ilmaan Oromoo dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata eebila bultii 20 bara 2021ti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu attam ooltan. Kan nagaasan fuudheef turtiin keessan agamaa'ee kurfii keenyatti nu faana ta'uuf kan isa hawwatu ana xiiqii dhugaasaati. Itti dhiyaadha. Haati Haliimaa Gudeelshaa Bu'ii jedhamti. Daa'imni ishee ammoo ganaa ji'a 8 Jaalammee Amaanaa Alii jedhamti. Godina Arsii Lixaa aanaa Adaabaa Gandoomti Aloolaati. Abbaan warraa kee shanii deeggaraa shanii wajjin jira waan jedhuun haatii fi daa'ima walumaan bidhaa jirane. Lola guyyaa lamaa jidduutti nama 45tu lubbuudhaan dhabamee jira. Qabeenyi uummataa barbadaa'ee jira. Hajoolleen daa'imni namoonni gurguddoon jaarsoliin qilleensaa fi aduu irratti balaa argaa jiru. Maqaa dhiirottan isaanii fakkaan immoo qaanaa gadi owwaalanii achitti argaman fayyee reeffa kana dhawwatanii reeffa kana dhawwatanii namoonni bifa magaalaa xiqqaanii wanta ajaa'ibaa halkan keessa qatamee owwaallee kadhamee kan fuudhamee. Sagaleelleen ammaan kana ulduraa dubasan dhageessifne kun konyaa kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii keessatti aadde Tamiimaa Gudeelchaa ka jedhamtu kamisa darbe eebila bultii 15 bara 2021tti godina Arsii Lixaa aanaa Adaabaa keessaa daa'ima isii baatii 8 waliin poolisa humna addaa Oromiyaa jedhamaniin qabamtee hidhamuun ilaammaa manuma hidhaa wana Adaabaa keessatti gidirfamaa ka jirtu ta'uu irratti odeessa guutuu arganneef haala waliigalaa Oromoonni konya Arsii Lixaadhaa keessa jiran irratti odeessa guutuu Oromtichaa gamasii irraa bilbilaan arganne dabalatee lolli duguuggaa sanyii kaaba Oromiyaa konyaa Walloo keessatti walitti fufiinsaan geggeeffamaa ture ammas jabaatee itti fufee jiraatu lola guyyoottan sadan darban keessa Oromoota Walloo irratti geggeeffame keessatti lubbuun Oromoota Walloo 40 olii darbuu kanneen 25 aga 30 ta'an mada'anii yaala dhabanii gidirfamaa jiraachuu Jeneraal Baacaa Dabaleedhaa ammoo duguuggaa sanyii san bifa adda ta'een Oromoo Walloo irratti geggeessisuuf warra san gorsuuf jecha wiixata kaleessaa godinaa Walloo seenee ba'uu isaa fi qabxiilee akka irratti yaada Oromticha Walloo irraa arganne keessaa dubbii ijoo seensaa fudhannee isaan dhageessifneef duguuggaa sanyiin hamaan konyoo Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti geggeeffamu ammas akkaan jabaatee itti fufuun eebila bultii 14 bara 2021 irraa qabee aga har'aatti yoo xiqqaate konyoo Horroo Guduruu hona Amuruu keessatti qofa Oromoonni lakkoofsaan 10 ol ta'an ajjeefamuu fi ajjeechaan kun ammas itti fufee jiraatu. Onoota konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa biroo keessattis bifa wal fakkaatuun gochaan ammeenyaa kun raawwataa jiraatu kan kana raawwatus raayyaa ittisa biyyaa milishoota takkaa'uu liyyuu haayilii naannoo Amaaraa fi milishoota sabaan Amaara ta'an yookaan goojjamee ta'an kanneen achitti dhalatanii guddatanii fi naannoo Amaaraa irraa immoo mootummaan Koloneel Abiy as ceesiseen ajjeechaan kun raawwataa akka jiru ta'u kan Oromticha konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa irraa odeeffanne keessaa bicuu seensaa fudhanne san dhageessifneedha. Guutuun odeessaa mariilee Oromoota sadeen waliin taasifne sagantaa kana keessatti ammatameera. Dursa gara kibba bahaa Oromiyaatti bilbilee odeessa guutuu Oromticha godina Arsii Lixaa aanaa Adaabaa irraa dhimma hidhamuu haadha Oromtichaa aadde Tamiimaa Gudeelchaaf daa'ima isii baatii 8 irratti waan odeeffanne isiniif dhiyeessuun kan itti aanutti tarkaanfanna. Nu faana tura. daa'ima ganna tokkoon guunneerraa haadha qabanii hidhanii waan jedhu tokko dhaga'een Oromoon illeen waan kana haadha ga'uu fi haala jiru kana uummata Oromoof ibsaafan sinii bilbile
Haati daa'ima hidhamtee kun eenyu? Daa'imni sii kabaatii meeqaatii? Ammallee Oromiyaa keessaa kutaa kamii, aanaa kamii, magaalaa yookaan ganda kamii qabanii hidhanii? Yoom hidhanii? Kana mee bal'ina isaa Oromoo ibsaa. Haati Haliimaa Gudeelshaa Bu'ii jedhamti. Godina Arsii Lixaa aanaadha abbaa gandoomti Aloolaati. Guyyaan isin hidhamte ammoo baadiyyaa amma keessa jiru kana gaafa guyyaa 7-8 kan guyyaa galgala keessa naannoo sa'a 11ti. Sababni isin hidhamtee fi abbaan warraa kee shanii deeggaraa shanii wajjin jiraa waan jedhuun mana ishii kan jireenyaa keessa seenanii cabsanii meeshaa ishii ammoo kan jireenyaa meeshaa guutuu akkuma jirutti fe'anii deemanii isiif makiinaa wajjin. Hayyee. Daa'imni ishii ammoo ganaa 8ti. Jaalallee Amaanaa Alii jedhamti. Tole. Amma ammoo mana hidhaa keessatti arganii yeroo dhaqanii gaafatan ammoo kun illee ani dhimmi kun anani ilaallatu waan fidaniif hin beeku jedha. Warra humna addaa warra poolisii Oromiyaas guutuu sirra deddeebi'anii yoo gaafatan ani Finfinnee dhimma kanaan hin beeku asumatti arge jedha. Irra deebi'anii gara gandaa ammoo yoo gaafatan ammoo isaanuma ilaallata jedhanii akkasuma walitti dabarsanii hanga addaatti achi keessatti dararamu jirti. Amma daa'ima baatii 8 kana mana dhiisanii haadha irraa hidhan immoo daa'imallee ni hummaadhuma sii waliin qabanii hidhanii. Haatii fi daa'ima walumaan hidhaa jirani. Mana hidhaa akkamitti kan isaan hidhanii jiran? Aanatti sa'aatii masaan dhufanii patroolii ta'anii aanatti fe'an. Egaa jalqaba ka dhufee qabu humna addaa poolisii Oromiyaa jedhan kana. Amma odeessa qabdaniin haadha kana mana murtii dhiyeessan jedhu moo usaniitum achi keessa kaa'anii jiran? Hin dhiyeessine hagammaatti achuma ukkaamsanii achuma keessa jirti. Egaati maqaadhuma shanee kanaan maqaadhuma abaa'oo deeggartaniin ammoo maqaadhuma shiftaa bosona jiru waliin jirtan nyaachiftan obaaftaniitiin Oromoonni lixa Oromiyaadha giddugaleessa Oromiyaadha akkasumas kaaba Oromiyaa konyaa Walloo kibba ba'aa Oromiyaa godina Arsii fi Baalees dararamaa jiru ammalleen haadha kanas kanumatu mudate isin akka itti dhiyeenyaan akka wallaatti akka nama beektaniitti isin shanee jedhan kana beektu yoo shaneen hin jiraanne maaliif haadhaa fi daa'ima baatii akkasitti dararu? Kuni dhimma nutti haarawaa miti. Sababni isaan godhaniif illee abbaan warraa keessanii deeggaraa isaan wajjin jira. Isaantu jireenya buqqisuu jira. Jireenya isaa olii gad oofaa jira. Inni isaan wajjin jira. Wajjin jiraataan jiru dhimma jedhu. Namoota ammoo safara keessaa kanneen dalagu keessaa tokkoffaa bulchiinsa ganda Huntee Aloola Qaasim Waliyyii Haji kan jedhamu. Lammaffaan basaasaan isaanii kaadiree dhimma filannoo kanaan wal qabatee isaan bakka buufatan Gidiree Eebba Qaabatoo jedhama. Sadaffaan ammoo milishaa ganda Huntee Aloola Gabii Shaafii jedhama. Tole. Isaanuma kanneentu jireenyaaf akka hin jiraannetti nu jiraachisu jira. Hayyee. Walumaa galatti daa'ima fidanii dararaniin haadha olii waan fidanii godhan kaayoo keenyarraan hin daddaashu. Kuni garuu dhimma sirrii hin taane uummata Oromoo biratti dhimmi kun sirrii miti. Kanaaf ammoo uummanni akka hubatuun barbaada. Uummata waan hin fakkeessanii uummataan burjaajessaa jira. Uummanni ammoo miidhaa akkanaa laalee dhimmoota kanarraa akka hin daddaa'e rakkoon kanaa ol yoo galee waan jedhu kana dhaamuun barbaada. Gara biraatiin uummata kaadiree uummata olii gadooftu kana uummanni kun isiniin bulchuu hin malle isiniin hin barbaachisu isiniif hin tolu biyyi isin osoo hin taane kitaabaan bultii isin warra sammuu tortora akkanaa baatee deemu kanaa miti jechuun hin barbaada. Hayyee. Uummata takkaa tamaalee akka jitamaraniif waa'ee barumsaan beekne ka osoo dhiitanii kubbeen afaan Oromoo takka keessaan buunetu rakkoolee akkanaa kanneen raawwataa jira. Rakkoon akkana as duras yeroo lammaffaan irra deebi'ee jira. Biyyiin sadii gaafa guyyaa 12 mana Xaayirboonti dhaqanii miidhaa garaagaraa nurra geggeessaa turan guyyaa sanillee. Sababa kanaafaati warraa gannoo Irboota jedhamtu mana hidhaa keessatti dararamaa turte. Daa'ima waggaa tokkoo fi ilma ji'a garatti ammoo ulfa qabattee dararamaa turte. Gaafa jiini 7 guyyaa 15 daa'imni sababa miidhama saniin garatti miidhamee ture. Hawashiin ulfooliin garaa qabdu hidhamtee achitti garatti du'ee ganaa manni yaalaa du'aa garaa fuute. Kun ammoo miidhaan akkanaan nurra deddeebi'aa jira. Gochaan akkasii kun guutuu Oromiyaa keessatti ta'aadha jira. Silaatii Oromoon silaa akka durii kaan quba wal qabaattee tokkummaan lafaa kaatee waan qabduun nyaapha kana bobbaate gidirfamni kun silaa Oromoo irraa ni gabaabbata. Ammallee galmi qabsoo bilisummaa Oromoollee salphaatti Oromoon itti fulla'uudha danda'a. Isa kanaaf Oromoof Oromiyaaf maaltu furmaata fiduu danda'a jetta? Hawaasni Oromoo maaliif callisee du'a wal irratti eega? Ammallee maaliif dabaree du'aa eeggata? Maal dhaamta hawaasa Oromoo maraafi? Ani uummata Oromoo maraaf waan hin anandhaa. Namni kamillee irratinaa tokkummaan kaa tokkummaa malee wanti biraa waan jiranii tokkummaan humna wanti biraa wanti jiru kamillee hin jiru. Gabrummaa ammoo qofsiisii bakka biraa hin jiru tokkummaa malee tokkummaan akka furmaata ta'e kana beektanii namni hundinuu akka raftanii hin bulle. Wanti kun ammoo lafti gara bariisaa dukkanni hin hammaataa dukkanni kanaaf hammaataa dukkana keessaa ba'uuf ammoo rafuu hin qabnu hin callisinaa irratinaa iyyaa dabarsaa.
afoo dhaabbanneeti dhimma kana ofirraa qodannu qodachuu malee waan biraan qabnuuf rafina rafuu nurra barbaachisu mootummaa gabroomsaa kana kaanee waraanaan ofirraa buqqisuu qabna waan qabnurraa kaanee hirmaannee ofirraa buqqisuudha malee dhimma kanaan rafnee nurraa akka hin dhaabbanne ammoo dhaamsa dabarsuun barbaada. Kan amma dhageessan kun dhimma hidhamuu haadha Oromtichaa Aadde Tamiimaa Gudeelchaadhaa fi daa'ima isii baatii 8dha ilaalchifnee gara kibba bahaa Oromiyaa Konyaa Arsii hona Ada Abbaatti bilbiluun odeessa guutuu arganne isan dhageessifnedha. Kanatti immoo aansuudhaan odeessa guutuu kaleessa galgala jechuun wiixata galgala eebila bultii 19/2021 gara kaaba Oromiyaa Konyaa Wallootti bilbiluun haala Oromoonni Walloodhaa keessa jiran guutuu kan Oromticha Walloo tokkorraa odeeffanni isiniif dhiyeessina. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Guyyaan sadii kanaaf wanni deemaa jiru akkuma beekamu baay'ee ulfaataadha. Fedhan halkanii warri Amaaraa mari'atanii godinarraa kaasee haga aanaatti uummanni Oromoo Walloo kun rukutamuu qabaa jedhanii mari'atanii waraana guddaa karaa Kombolshaatiin, karaa Makkooyin, karaa Shawaaroobitiin weerara guddaa eega godhuuf turanii weerara eega seenuuf yaalan san irratti injilaasiilleen warra yaalaalleen warra ogeessa yaalaalleen qabatanii akkasitti qophaa'anii bulanii egaa wanni sunis walloolli sunis hin taane bidduu kanatti waan isaan gufachiise hin barree kanarra bulleedaa isa lola darbee irratti lola guyyaa lamaa jidduutti nama 45tu lubbuudhaan dhabamee jira. Qabeenyi uummataa barbadaa'ee jira. Hajoolleen daa'imni namoonni gurguddoon jaarsoliin qilleensaa fi aduu irratti balaa argaa jiru. Qabeenyi isaanii barbadaa'ee manni irraa gubatee namni ala taa'ee jira. Haala kana deemaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa fi uummata waliin bu'ee kana gargar akka baasutti kan dubbatamu garuu gargar baasuu miti tarkaanfiin isaan uummata keenya irratti kaleessa ganama fudhatan namni reefni dhabamee reefa barbaada reefa kaleessaa har'a barbaada deemanii namni tokko naannoo kaarraa qoreetti har'a humna addaa Amaaraatiin rukutamee achumatti hafee jira. Inni illee reefni inni kaleessaa illee hin argamne inni har'a barbaaduu deemellee achumatti dhahamee hafee jira. Kanatu adeemaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa diingaddarraa jalqabee kaleessaatti namni inni nurraa ajjeese nama 11 ga'ee jira. Walitti warra lolarratti wareegamee wajjiniin nama 45 qaqqabee jira. Madooni magaalaa Sanbatee qofaatti nama 20tu madaa'ee jira. Magaalaa Batteetti nama 15tu madaa'ee jira. Haala kanarra jirra yaalli hin jiru. Kallattiin bakka hospitaala guddaatti deemnee itti yaalamnu hin jiru. Gidduun kun karaan hidhamee jira. Madoon keenyallee akkasitti daraaramaa jira. Namoonni keenyallee akkasitti dhumaa jiranii. Uummanni kun haaleelee warra nama keessaa irratti meeshaa ammayyaa hidhatee dhufee isaan loluu dhufe yeroo ofirraa lolanii jibbaata falmatanii uummata kana mo'an raayyaan ittisa biyyaa duubaani lola diishkaa matarayyaas qabatee duubaani uummata irratti dhukwaasaa jira. Uummata keenya fixaa jira. Kana alaa fi keessaan uummanni keenya dhaga'uu qaba. Gurra addunyaan uguutaan uyyaa haalli amma nutti qophaa'amaa jiru godinaa kaasee haga aanaatti uummanni kun barbadeeffamuu qaba kan jedhu mootummaan naannoo Amaaraallee ilaalcha akkasii qabatee nutti qophaa'ee jira. Gurra addunyaan uguutaa madoon keenya yaalan argannee uummanni keenya akkanatti dhumaa jira. Amma Oromoonni ati 40 meeqa lakkoofsi isaanii ga'an kanneen wareegaman jettu kun godina Walloodhaa hona kam faa keessatti kan namni kun hundumtuu Oromoo Walloo irraati wareegame. Irra guddaan isaa naaf hartummaa furseetii fi jiillee jechuun irra guddaan isaa kan wareegamee jiru. Lola guyyaa lamaa jidduutti nama 45 wareegamee jira. Namni 20 Sanbateetti madaa'ee yaala dhabee jira. Namni 15 Batteetti madaa'ee yaala dhabee jira. Kana keessaa nama 11 harka raayyaa ittisa biyyaatiin lubbuu isaa dhabee jechuudha. Yeroo raayyaan ittisa biyyaa bifa kanaan hawaasa Oromoo Walloo duguugaa jirutti guyyaa wiixataa kana Jeneraal Baacaa Dabaleedhaa gara kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo kana seenee jira waan jedhaatu jira. Odeessa qabda laataa dhimma kana irratti? Eeyyee odeessa qaba. Jeneraal Baacaa Dabaleedhaa akkuma beekamu godinarra dhufee kamiseedhaa deebi'ee magaalaa Sanbatee seenee buufata poolisii seenee akka bahe odeeffannoon nu ga'ee jira. Dhugumaa wanni kun dhugaadhaa buufata poolisii seenee akka bahe dhaga'amee jira. Amma haalli kun amma immoo sodaa guddaatti nutti dhaga'amee jira. Akkam yoo jette namtichi kun naannoo Oromiyaa mara keessatti
waraana halagaa Eeltiraarraa humna addaa naannoo Amaaraa, milishaa naannoo Amaaraa, poolisii naannoo Amaaraa qabatee nama uummata Oromoo weerarsiisaa jiru, nama sanyii duguuggaa uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru. Yeroo ammaa kanatti uummata Oromoo walloo jibbaata falmatee sadarkaa kanatti gihee kana kakaleessa akkamiin uummata kana jilbeeffachiifna jedhamee saganteeffame sun hojiirra ooluu isaanii yeroo dide uummanni kun yeroo ofirraa faccise ammallee deebinee akkamiin uummata kana lafarraa duguugna waan jedhu mari'atanii waan nutti dhufe nutti fakkaataa sodaan guddaan nutti dhaga'amee jira. Kana dhufuun isaa mirkaniidha. Waajjira poolisii sanbatee seenee ba'uun isaa mirkaniidha. Kana addunyaan akka nu dhaga'u barbaanna. Asirratti laali uummata kana buqqisuu qabnaa, uummata kana jilbeeffachiisuu qabna kan jedhanii kanaan duratti sagantaa baasan isaaniif hin mijoofne. Uummanni kun haqa isaati, qe'ee isaati, lafee isaati, mirga isaati waan ta'eef waan dhoorratee jira. Dhoorrachuu isaa kana yeroo argan ammas sagantaa haaraa baasanii mana bilisummaa Oromootu jira jedhanii sagantaa haaraan ammas akka uummata kana buqqisuuf deemaa jiran waa shakkii takka hin qabu. Uummata kana buqqisuudhaaf waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kaasanii waraana bilisummaa Oromoo namni tokko godina kana keessa hin jiru. Uummata qotee bulaattu jibbaata ofirraa falmachaa jira. Qe'ee isaarraa, loon isaarraa, qabeenya isaarraa gara deemu waan hin qabneef lafa abbaa isaarraa kaffalmachaa jiru. Isaan isa sagantaa kaleessa baafatan san waan jalaa facaleef sorgaamii haaraa baafatanii sagantaa haaraanii kana sababeeffatanii uummata Oromoo walloo lafarraa duguuguuf akka ta'e beekamaadha. Namichi kun dhufuun sagantaa haaraa akka isaan baafatanii jiranii fi duguuggaa sanyii akka gaggeeffamuuf jiru alaas keessaan uummanni Oromoo quba qabaachuu qaba. Addunyaa gurra nu buusaa madoon keenya bakka itti yaalamu dhabamee jira. Garrii deemnee madoo keenya itti yaaltu sun hin jiru. Reefa gara kaafannu dhabnee reefa kaleessaa har'a barbaacha deemne har'alleen dabalatee nama barbaacha deeme nurraa du'ee jira. Reefi keenyalleen gaara jira. Ammalleen kanatti nurratti raawwatamaa jira. Namichi kun nagayaaf hin dhufne sababii isaa naannoo Oromiyaa mara keessatti wanni inni godhaa jiru beekamaa waan ta'eef uummata Oromoo walloo duguuguudhaaf akka dhufee jiru Oromoon alaaf keessa akka nu dhageessu nu dhaama. Haala Oromoonni walloo keessa jiran kan gara konyaa wallootti bilbilee odeeffannee isan dhageessifne kanuma amma Oromtichi walloo kun dubbata kana fakkaata. Odeessi kun kan inni waraabame wiixata galgala takkaa'u eebila bultii 19 bara 2021 kaleessa galgala ta'uu isaati. Jeneraal Baacaa Dabaleedhaas kan inni kaaba Oromiyaa konyaa walloodhaa seenee ba'ee wiixata eebila bultii 19 bara 2021 ta'uu isaati. Kanatti immoo aansuudhaan gara lixa Oromiyaa konya Orroo Guduruu Wallaggaa hona Amuuruutti bilbiluun duguuggaa sanyii akkaan amaa tibbana Oromoota konyaa Orroo Guduruu Wallaggaa onoota kanneen akka Amuuruuf onoota konyaa Orroo Guduruu Wallaggaa kabiroo keessatti deemaa jiru irratti odeessa bal'aa Oromticha konyaa Orroo Guduruu Wallaggaa irraa argannetu suniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Godina Orroo Guduruu Wallaggaa hona Amuuruu keessatti qonnaan bultoonni Oromoo danuun akka isaan torbee darbe kana keessa hidhamanii fi qonnaan bulaan Oromoo Obbo Alamaayyoo jedhaman tokko immoo manumaa fuudhamanii hidhamanii akka mana hidhaatii baafamanii ajjeefaman obboleessi isaaniillee mana hidhaatti hafe akka jiru kanatti dhageenye mee isa kana bal'ina isaa uummata Oromoof ibsaa. Wanti kun kaleessa nuti kan deemnee waggaa kana jechuun isaa rakkoo hamaa keessa turree magaala keessaa baasanii ajjeesuun biraanitti iddoo waggaa kanaatti dargaggoonni gadeeniin garmaloota guddaanaatiin maqaa isaanii irreessanii kaasuu nan danda'a. Tole. Maqaa isaanii kana keessaa fakkeenyaatiif yeroo madaqbii kana keessaatiif ganda Finfinnee irraati Taffaalee Ayyalaa nama jedhamu, Mandistuu Ayyalaa nama jedhamu, Kabbadaa Faranjii nama jedhamu, ganda Nigiri irraati Wandee Qaalee nama jedhamu, achi deemnee nama Eenyu Meeshaa jedhamu, ganda Gantaatti Biqaaduu Amni nama jedhamu, Oromiyaa Funaanii nama jedhamu, ganda Goramtii irraati Harkisaa Rabbirraa nama jedhamu, achi deemnee ganda kanaati Gaaddisaa Gogaa nama jedhamu, ganda Qirastii Abbishee nama jedhamu, Saaddee nama jedhamu, ganda Akkanneetii Abbishee Direjjee Waajjira nama jedhamu, itti fufiinsaa kan hojjechuun magaalaa kan nama mana poolisaatii kan hojjechuun isa biraani. Kun hundumtuu honuma Amuuruu keessatti kan raawwataa jiru moo hona isaallee adda nuu baasaa deemaame osoo gara kana obbo Lamaa dabarre? Tole aanaa horii duwwaadha. Aanaa horii duwwaa waa'een aanaa horii kan beekaa jiru. Tole. Amma inni gubbaa gaafa torbanii wayii qabannee hiikaa kana nama
Alamaayyoo nagaraa guddataa jedhamu kana qotee bulaadha. Abbanaa fi ijoollee ta'uudhaa waliiti. Amma ni bakka kanatti eegaa jirra. Dhaqatanii achi baasanii gaafa dhibba darbe madatti ajjeesanii guyyaa 3-4 booda iddoo ajaan gaggaa'ee haalisaa jijjiiramee booda ajaa naannoo sanarraatti hubatanii aannan foolii fuute saroota waan duukaa dhaqanii mataa dibatan bisanii sakaan immoo qaamaa gadi owwaalanii achitti argamu fayyee reeffa kana dhawwatanii reeffa kana dhawwatanii booda namoonni bifa magaalaatti dhufanii galgala keessa deemnee dhannee halkan keessa taa'e tokkotti maaliif oolee buluu waan dandeessu wanta ajaa'ib halkan keessa dhaqannee owwaannee kadhannee kan fuudhanii Nyaaticha akkasuma guyyaa 4 booda nagatti argatanii kan ajaa'ibu lamee kafanii owwaalanii akka isaan hin qabne inni qotee bulaan kun immoo alamaayyoo nagaraa guddataa irraa danda'e jiru godhamtiiti. Amma kanaatiin owwaalli jirra. Haala soda haanaa keessa jirra. Inni jiru soda haanaa keessa gadi jira. Inni biyyi boorduu neessaa jira. Har'a mana hidhaas mana dhibbaa ol fuudhamee jira. Jechuudha kofa keessatti yeroo kooloon akkanaa kan maata jiru keessatti maatiin mana dhibbaa ol immoo kan akkasitti yaaddaa boorrii reeffataa isa argina dhabniiti. Yaaddu hamaa keessa jira waan ta'eef waan naannoo keenya dubbachuu hin dandeenye yoo waaqayyo guyyaan hamaa kana nama dabarsee guyyaa tokko dubbanna malee waan dubbannu hin qabne waan jennu hin qabne hamaa ta'ee jira. Egaa dhugaadha waan jedhan hin jiru ulfaataadha amma obbo Alamaayyoo Nagaraa waliin namni kan biraan illee mana hidhaatii baafamee kan ajjeefametu jira jedhama amma gaa torbanuma kibxata kanaadha. Isaanu eenyummaan isaanii beekameera reeffi isaanii immoo argameera amma obbo Alamaayyoo kan isaan marmaa gad owwaalanii marmaa ol bakkeetti dhiisaniif immoo maatiidhumaaf hawaasa naannoo sanaa gaddisiisuuf immoo falfala maaliif kan isaan bifa kanaan awwaalanii bosona keessatti dhoksanii. Namoota karoorteessis ta'uudhaan malee namni kun yaadsa siyaasa hammeenya guddaa hin qabu. Namni kun qotee bulaadha, daldalaadha, dhimma siyaasa duukaa kan duukaa quunnamtii qaba jennee yaadne ta'uudhaan maqaa oromummaa isaati wanti naannoo hawaasa ta'e hammeenya yookaan sodaa hamaa keessa jechuurraa ta'uudhaan kan hojjetan malee waa tokkotti nuti naannoo kanatti jaffatti hamaa keessa hin qabne taata. Obbo Alamaayyoo amma qotee bulaadha akkuma isin jettan ammoo daldala xixiqqoollee hin daldalatu abbaa ijoolleeti abbaa maatiitis jedhamu amma obboleessa obbo Alamaayyoodha obbo Darajjee kan jedhamanis ammoo isaanuma waliin achuma ona amuuruu keessaa qabaniitu ganda Ejeree Goromtiitti hidhanii jiru jedhu namoonni amma 100 hin ga'u isin jettan obboleessa obbo Alamaayyoo obbo Darajjee warra amma lubbuun jira wajjin warra hidhamanii jiranidha. Amma lakkoofsan ilmaamaan kaasa namoonni jiran kanaa wali garuu ilmaamaan kaasa jiran malee iddoo kunuunfatama kutaanii hankaateeti kutaana guddisaatti dhamaa jira waajjira barnootaatti hidhamee jira qaamni hordofee keessa jirtuu isaanii hangaara kan jiru na rakkoon an naannoo adeemsa hafee keessa hidhamee isaan gaddeettaffaa jaarsaafaa maayidhaa keessa jirantu jiru. Na guyyaatti immoo wanta ta'u kanaatiin immoo maati kaa'amee jiran nama yaaddu amaa keessa jira. Miliishota naannoo Amaaraa liyyuu aayilii naannoo Amaaraatu dhufee godina Horroo Guduruu Wallaggaa godina Ba'aa Wallaggaa kana keessa lixa Wallaggaa Qellem Wallaggaa kana keessa buufatee jira warra jedhantu kana godhamoo poolisii humna addaa Oromiyaa jedhan sanamoo qaama kam kan kana raawwachaa jiru amma ammeenya daangaa hin qabne kana. Olamma wanti hidhachiisanii dhiibbaa deeme magaalaa kana keessa adii garee uummata reera dhiisaa abbeessaa mataa jalqabaa kan isaa jiru warra beekamoo hidhachiisanii kan magaalaa keessatti. Na biddeebaatiin isaan fayyada dhabee ijoollee namooti warri Oromoo ta'e eeboo qara qabu qabachuu hin danda'an. Isaaniin garuu meeshaa guutuu qabsiisanii magaalaa keessatti garaa keessatti mana guddaa ta'e salphisaa mana guddaa jilbeeffachiisaa magaalaa keessatti tarreedaa jiru milishoota warra beekamoota. Kan kana duuba deebi'aa jiru immoo humna waraanaati warra fiigiiti. Kanaatiin magaalaa keessatti gabaa dhaqee magaalaalee galee salphina seera baqqanii irratti qaanii guddaa biyya dhalame keessatti nama gadi taane salphanneerra uummanni Oromoo deebi'u kana akkana hubatu salphanneerra qaaniirra fuudhanii keessatti baasineerra hedduu yaaddaneerra galii yaaddee jira. Guddoo nama gaddisiisa egaa amma warri goojamoonni amma hidhatanii mootummaa hidhachiiseettiin Oromoo fixaa jiru kun warri kaan warruma dhiyeenya kan Abbayyaan achi as ce'anii godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi godinoota Oromiyaa warra kaan seenaniidha. Warri kaan ammoo orma mootummaan konkolaataan fe'ee geessee gariin ammoo warra beelaan dhaqanii achi qubatanii achitti oraniidhas jedhama. Yeroo warri beelaan dhufanis haa ta'u bifa garaagaraan dhufanii akkasittiin yeroo Oromoo fixaa jiranitti waa'ee Impaayera Itiyoophiyaa dimookiraatessuu waa'ee tokkummaa waa'ee jaalalaa maqaa yootaan warri deemanii maqaa jaarmiyaan warri deeman illee warri haasa'an jiru. Impaayerri Itiyoophiyaa kun Oromoof maali? Maaltummoo Oromoof furmaata fiduu danda'a? Oromoonni
maalitti akeekkatee attamitti xiyyeeffate eessa ga'uuf qabsaa'uu qaba attamittis waliif dirmachuu qaba isa jedhu irratti mee cuunfaa yaada keessanii nuu kennaa dhaamsallee yoo qabaattan asumaan akka dhaammattaniif carraasinii kennee rabbaarku. Amma rakkoon keenya inni guddaa nama tokko Oromoo kan jennu mootummaa kanarraa abdii kan tokko hin qabne maaliif mootummaa bira dhaabatee nama reessaa jiru mootummaa Oromoo kadhisee afaan Oromoo dubbannaa reebante keessa dhuftee qeeteenyatti hortee qeeteenyatti nama guddaa taatee lafa Oromoo irraa hortee Oromoo dhiitte Oromoo dagar baase Oromoo dhiitte dhuma mootummaa kun fe'ee ijaaraa tokko Itoophiyaan biraa abdii kan kutanneera namni kan irraa qabneera waan abdii kan qabne kana baate inni abdiin godhu inni tokko ta'ee tokko kaanee immoo qaama hidhaa keessatti deeggarree bilisummaa keenya argachuurraa namni irraa qabnee yaanne. Dhumarratti qabxii sila dagannee dabarre tokkotu jira. Innis maal guyyaadhuma lamaan sadan kana keessa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti ammaaf onni isaa yoo adda bahee hin beekamullee ta'e dargaggoota Oromoo 4 kamanaa fuudhamanii bakka tokkotti fixamantu jira jedhama. Isa kana quma qabdu laata? Kaleessan akka odeetti kaleessan argaa ijoollee hiriyoota keessaati magaalaa Alibee irraati ana jaartee irraati namoota lama bakka tokkotti gad baasanii ajjeesan jedhanii wanti namoota firii namoota afur keessaa magaalaa hiriiraati kan namoota mana reessa argameera kan namoota lama ammoo amma hin argamne. Kan maayisa irratti sin dhageessifne kun duguuggaa sanyii hamaa lixa Oromiyaa Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti Oromoota irratti deemaa jiru irratti odeessa argannee isan dhageessifnedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin haala amtuu yeroo ammaatti Oromoonni Konyaalee Kibba Bahaa Oromiyaa godina Arsii lixaa ona Adaabbaaf onoota kabiroo keessa jiran akkasumas duguuggaa sanyii qindaawaa kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessatti humnoota raayyaa ittisa Koloneel Abiyyi milishoota naannoo Amaaraa Liyyuu Ayilii naannoo Amaaraaf humnoota akka Koloneel Abiyyi hidhachiiseetti bobbaaseen duguuggaa sanyii Oromoota Walloo irratti deemaa jiru irratti odeessa guutuu Oromticha Walloo irraa arganneef duguuggaa sanyii qindaawaa lixa Oromiyaa Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti deemaa jiru akkasumas hidhaaf gidirfama Konyaa Kibba Bahaa Oromiyaa godina Arsii lixaadhaa hon Adaabbaa keessatti haadha Oromtichaa haadde Tamiimaa Gudeelchaaf Oromoota kabiroo irratti deemaa jiru irratti waan odeeffanne isiniif dhiyeessaa maambaaneerra. Akka waliigalaatti ammoo haalamtuu yeroo ammaatti Oromiyaa mudataa jiru kanatti furmaata maa'ii godhuudhaaf haayidhannu walis haayidhachiifnu. Waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo obbo lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne tokkitti biyya isaa Oromiyaaf saba isaa Oromoof kennee falmaatti jiru waan dandeenye hundumaan atumsinu. Addatti tokkummaa Oromummaaf kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kaganamaa kan ayyoonnii fi gootonni Oromoo qaqqaaliin bu'uureessan aarsaa lubbuuf qaamaa itti baasanii darbaniif arras itti baasaa jiran kan walabummaa Oromiyaa mirkaneeffatu.